fayyuuni de wallahi Isini kana tature. jalaa je'ee dide Yesuus akka jedhu waanuma maqaa kiyyaan kadhattan hundanaan raawwadhaa jedhe wangeela irratti ni fayyita maqaa Yesuus hin jennaan aamiin jedha jedhe lamin hin jenne dide fayyoo Muaz kunoo wallahi nuti beeytu amma inni maanni fayyera mataa isaatti walee maal fayyabboo timboo isaatu fi sukkaraa itti jira sukkara sanuun fayyifna waaqayyo tambaakoo jala kaayee taa'e gasii sigaaraa kana jala kaayee taa'e gasii awwala sigaaraa xuxurii si hojjala jiraatte qaruuraallee hin dhugaa bara bishaan zamzamaa sana hin dhugaa bara inni okay wanti sabtu hin jirtudha maa akkana jedhani nu bakka ta'e waytti mana farsoo keessatti tan guddadhe moo maal jedhe mana farsoo keessatti ture jedhe anaan jedhe waggaa 27 mana farshoon ture jedhe eessa turte mana farshoon ture jedhe jedhe akkiime diqqaime jaallatee dhibde gaafatan manni farshoo san jimma keessa jiru sana mana islaamaati moo ka kiristaanaati jennaan ka islaamaati naan jedhe ijjanno ke waliin kana kan wede dirgaa milike yeroo dirgaa milike naa qabamuu didee bara mana farshoo keessan ture jedhe diqqa ragaa ofitti ba'e si kana indoo goggoree ragaa ofitti ba'e gaafa san diqqa yaqqi rabbiimsiis bar yeroo garii waan laphee keessa dhugaa kunoo hin jira bara ammaa zala waggaa 27 maal godhu jirtee injin islaamaa keessaa hin beeku quraanas beektu ji'a sadinaa kanni jedhe ji'a sagaliin kanneef hagguun itti dhufe ji'a sagal booda arra booda Muaz waa takka nan gaafatin naan jedhe maadhaan gada ximtii wayii dubbisi jedheetti kenninaan nama waammate dubbisuu dide ani beeku jedhe dubbisuu dide dideeqa rakkee ammallee barachuutti hin jiru bare wallaahi ammallee barachuutti hin jiru mee isumaa guyya tokko wangeela baasee dubbisu argitanii awwale gara barnootaatti deebii please awwale jireenya ammanni awwale maal barbaada beektu waa'ee mantaa kana walumaa dhee jiraachuu barbaada keessaa qoonqumatti waa nyaatee jiraachuu barachuu irraa fedhiin qaba maa amantuma isa keessa jiru barataan jiru Muaz barataan jiru tuma keessa jiru ati waajii shaadaa qabsiise awwale naa qabsiisa hin dhufti barumtisi mataa hin dhufan hin dhufu awwaajii dara dhiitaa shaaduma qabsiisu tuma ni qabadee namni biraa qabsiisu jibbeera namicha isaan sirrii nama waa arrabsuu mala fedhii tokko hin qabne ganamaa galgal barsiisa kana akkana godhe mucaa kun mucaa maneedhaa galchee ammallee laayifii telefoonatti kananii achiin uummata ajjeesuu mucaa dhabamsiisuuf deemanii beektu jabaadhu goota koo jabaadhu qaalii koo jedhanii qaalitti akkana maneedhaa keessa taa'ee kana jaa laayifii telefoona dhokee isaatiin seenee akkana jaan waajiidhaan hin dubbatu waajiin garuu waan goggorsiiseera ammas maanoo cufsiiseera viidiyoo sana ijoollee keenyaan nu qabadhaa jedha ijoollee keenyatti nu kennaa warra deemaa jiran akka nama yakka jala jiru fideeti waajiin akkam godhamas taaptaap godhaa jaa waajiinis koon achiin dubbatu isatti mutti godhatee jedhaa amma ijoolleen keenya viidiyoo sana qabachuu iyyuu qabani viidiyoo sana qabachuu qaban ijoolleen keenya warra achiin deemaa jiran viidiyoon mana murtii agarsiisuun sunuuf riddii of danda'a qobaadha waan ta'eef akkas warri akkiniin jedhe warri biyya faranjii jiru silaa faranjiin warri biyya faranjii keessa jiru akka feetaa utaaltu faranjiin amantii hin beektu kiristaanummaa illee hin beektu kunis waajiin haa utaalu faransi taa'ee kunis ilmi musammaa agartee gara giriik kan achi deemes haa utaalu booda zooroo warra boolee dachaati namni afriikaa keessa jiru namni biyya arabaa jiru eeshiyaa keessa jiru wallaahi bakka takkatti hin baatan ba'uun danda'u bahuu danda'u amma waan na dhibe akka jedhan keenya lolan yesuusii jedhan maaf gumaacha waajii wali gora gumaachisan waajii fi awwalee musammaa biran dabartu birriin san mucaan baastu hin baastu waajii nyaachuu deema namni isaan kennaa waajiitti ijoolleen hin kennitii birrii waajii kanatti bakka biraa erguu jiran kaa waajii fudhata isatti hin ergan hin qabu akkaawuntii isaatii miti awwalee mana isaa waajiin waldaan jaara jeetiif jimmattiin waldaa jaara jee birrii 75 uummata irraa nyaatee bara waajiin moo hin kennine waldaadha ijoolleen lolaa jirtii bara fudhatee garaarra bu'e akkasuma ammas gammee jedhanii yookaan joon jaaniin barsiisaa isaanii tokko birrii 70 ijoollee irraa nyaatee hin deebisne sanis
Ijoolleen boo'aa jirti Ma wallahi. awwalee waldaa jaaruu diddanii qorqorroo dhimmise jennaa isin kadheen dadhabe jedhaan jiru dheengadda biricha fuudheen ijaaruure. Awwaleen biroo mataan lakkaa'uuf dhaqee malee barachuuf hin dhayine barinni. Mata sabarataan jiru awwaleen tasuma lafa barnootaan jiru. Asumarraa sirbuu malee shubbisuu malee barataan jiru dubbisaan jiru. Inni maali seete gartee faarfanuma namaa maxxansu barsiisuma jaldoo faarsuu an kanu bakka Waajii faarsii kuma jiraataa jiru. hankasuma waaqayyoon faarsi boo Inni waajii batta malee jiraataa jira malee waaqayyoon kuma kabaare. gooftaa isaati kaa. Ayawwale baradha awwale baradha. Laan nuti rabbiitu nu tumsaa rabbiitu lola rabbiin gabbu'ee lafa tanatti lolu nama keessaan tumsaa nuti ni qabsoofna wallahi nabi Muhammad irratti haadhaa fi abbaa ilmoo teenya beenu islaamni. Jaran yakkama baafna yaani abuqaaddoo sanuu waajiitu abuqaaddoo dhaabbataa fi gabbaasee namticha keenyaa keessatti lubbuu isaa dhabamsiisuuf deemu mucaa kana. Gadi baanaan maa lubbuun hin jiraatu gurbaan gadi baanaan lubbuun eessa jiraata ree? Irra manidhaa wayyaa fiyyuu xiqqoon boqonnaa waan argatu see manidhaa sanattu gadi ba'uun isaa Gaarii fayyada. Mucaan laal. Amma waajii wajjin. Mucaan akka laal waan jedhee bar bakka silaa waaqayyoo ko jedhu wayyoo. Wayyoo. Yesuus Kiristoosis gaafa fannisan maal jedhe ni beektu? Yesuus gaafa fannisan Eli lama sabaqtani waaqayyoo ko maa kan na dhiifta jedhe Yesuus. Kun immoo ba'allah wayyoo jedha bar. Maanni waaqa miti waaqa kamiin kadhatee Muaz? Rabbi Allah kadhate kaa. Waaqa qaba jechuudha kaa. Dirqitti amanee bar. Eeganni waaqa kadhate warri tabanan maafisanii kadhate sanan kadhatan Abu Muaz. Aboo namni qaqallaan kun hin danda'amu dubartiin qalloo fi dhiirti qalloon kun aliisa namoo waaqayyo biyya lafaarraa hin jaallatee bar. Akkeen maaltu irraa galata fidaa moo maal jedhe waan ta'e wayii poosi godhee darqabadee. Aliin qallaan hin danda'amne. Amma namicha boskeenyu keessa kaayisuun harkisuu kan eenyu ta'e inni kan miliyooniin keessa kaayifaatu jira tokko immoo kanasiin miliyoonitti gadhiise tokkotu jira abbaa ta'e wallaale malee. Maa Yesuus hoyin waraanamee mi? Kuni gatii kaffaluu qabatanii kan maskoota cabsisaniitu jaba. Jabaadhu qaalii koo jedhanii qaalitti hin gaanii dimmi jedhan amma jabaadhu goota koo nu jiraadhu jedhanii dhaqanii allayyaatti darban boollan baanii. Miliyoon birri deebi. Biliyoon kee birri deebi jechitaa caljee. Isa waajjirri immoo qabeenya saamame jedha dheengaddaa Keeniyaa dhaqumsaa guyyaa 3 moo 4 dura qabeenya firaashiyyuu qabeenya saamame jedha. Minxaafa inni irra ciisu tokko hin argine. Manni isaatu mana hidhaa fakkaatu duraanuu. Manuma hidhaa ture. Manuma hidhaa qayyarawe malee mana hidhaa keessa ture bu'aa. Maal ni beekta maskoota cabsanii manuma hidhaa jijjiiramee bara. Dirisha maskoota foddaa banaa mana hidhaa. Manuma hidhaa tokko fuudhee bakka tokko keessa duu jedhaa kaka. Idiluu mana hidhaa keessa ture. Maa garaagaruu manuma hidhaa irraa duraanuu mana hidhaa taa'ee laayifii deema. Ammas manuma hidhaa lammaffaadha qaallitti irraa wada qilixoo dhaqee bara. Infooyyessinee fiyyuu xiqqoo bakka namni jirutti bunnee Muaz infooyyessinee iyyuu mana hidhaa san. Galatooma infooyyes nama keessa geessitan qabrii irraa fuutanii mana hidhaa geessitanii. Kifiliin kee tokko keessaa baafnee nama bira taa'anii bakka namaa geessine nu galatoonfadhaa galata fidaa. Wallahi nu galateeffachuu qabna. Hin fayya duraanin maraatee beektaa. Duraan ortodoksii arrabsaa waaqeffata arrabsaa pheenxee arrabsaa tureeme har'a hin fayye mana hidhaa mana yaalaati isaaf manni hidhaa kun. Maaltu bade beektuu silaa yeroo ortodoksii jalqaba tarkaanfii fudhachuu dhiisuu balleessan silaa asiin darbu ture hin babal'isu ture jarroo ofirratti ilaalan akka waan eenyutti ofirratti ilaaluun qaban. Utuu jarri ortodoksii kun gaafa duraa tarkaanfii irratti fudhataniiru ta'e har'a silaa balaa biraa ofitti hin fidu jechuudha. Jaran laaffisanii dhiisan. Booda gaafa gabbee waajjii fi awwalee musammaa arrabsa hin argitan. Amma cimaa jaratti gadi ba'a. Gana jawwaala isaa keessaa gayyaas isin tokko na godhe. Hin ba'u achii ba'uun hin jiru achuma rafu achuma jiraatu.
maqaa Awurooppaa si geessinaa je'uun akkana godhuu jiran bara hiree si goona jedhanii akkana godhuu jiranii. Hireen ta'e mana hidhaa taate abbaa. Awurooppaan mana hidhaa taateeti Awurooppaa achitti qallabaa gaa'e. Mana hidhaatti waan qabdan itti erga Awurooppaan isa ciichaala. Awurooppaa bareedaa isinii raqeera achitti dubbisa. Akkas mana walee Musammaa dhaqoo. Abbaa jarri sadeen kun tokko waajii abbaa eenyu awwalee Musammaa hafuura qulqulluu miliyoon ilmaa sillaasee. Jarri maatii Musammaatu na ajaa'ib yeroo garii ammas jarri kun sillaasee ab wald manfas qudus Mubarak maammee awwalee Musammaa. Isheen dubartii sanii maariin jedhaan beektaa dubroo Maariyaam. Amma addunyaa walitti nama buustu kaa. Wala buute waldaa. Maal goona ree maalaa jennu. Wallah. Kun asii as ta'e Mubarak as ta'e Oromoodhaan na dhaqqabaa jedha. Kaan achi taa'e fannoo bira yaazoo wada aaw ambassaa bicha ababaanoo jedha. Kun as dhufeeti goof Yesuus maqaa maqaa waajjittiin jedha. Isiin achi please jetti isiin achi ta'e. Wallahi jodoh karena nyata. Hai. Ya mati Musamma. Akkamitti Mubarak akkam mucaa kana gartee wangeela Qur'aan itti lallabuu dadhabe. Mubarak itti lallabuu qaba ture dhugaa rabbi itti lallabuu dide mal. Akkuma geemarra naqaqqabaa jedhu naqaqqabaa mucaan kiyya gartee ibidda galeen jedhu obboleessi kiyya. Waan jedhee fan qabaa naqaqqabaa naa baraaraan jedhu. Ayo akkana jechuun hoolaa tokko kan maatii gartee Musammaa jalaa bade naa qaqqabaa. Ayo hoolaan bakka itti galtu beetti bakka itti galtu wallaale malee kun awwalee. Kuni barra lukkuun jedhan lukkuu beektu. Lukkuu handaqoo jedhan kana dooroo yeeyyiin qabdus kutaa qotuma numa iyyiti namni qabus kutaa qotuma kun numa iyyiti dullattiin jedhan ilkeen qabdu soo akka qabattee deemti jedhan dullattiin kuni wangeela qabatee deeman dubbisu bar akkuma dullattiin ilkeen qabdu soo akka deemtu maatii ittiin shubbisuu fi baata malee walentiin beeku innaa kanuu baate hin deemu ittiin viidiyoo qofa waraabuu fi wangeela baadhata waleen malee dubbisu. Kas. Video qofa itti waraabuu dheebaa baata waleen. Awwalee rabbi si haqa jechuudha. Wallahi sirrii miti awwalee wanta. Amma harfaasaa ammas dhageessanii kaaseta araayyaa dhaggeeffateeti nashidaa araayyaa kagartee pheenxee jijjiiraa beektaa. Nuuf kannite rabbii jedheeti nuuf kannite goo Yesuus jedha bar. Wallahi namticha qaala. Mala nyaata. Muutiirra jirtan. Muutiirra jirtu. Hin dhaga'amu. Hai. Follow godha warri as jirtan tokkee jala jirtanis follow na godha inshallah. Kuma dhibba saddeet galcha abbo. Manni kiyya kun deemuu dide amata lama buutu. Miyuutirra taa'ee yaa ture Abu Muaz. Tokkee naafi awwalee Musammaati moo waajjidhaa geema taphatame wangeela dadhabanii. Jarri jarumti iyyuu geema maal taphatan. Awwaleen baate kaayyoon awwalee wangeeluma
Bakkuma baatee deemuudha malee bu'aan isaan jiru awwalee. كمثل الحمار يحمل أسفارا كاري ديمي باد Inni nafini inni hojuma isaatik eenyu baachuudhuma malee wongeeluma baatee deemu akkasuma malee bu'aan isaan jiru. gabayaa keessa deemee ijoollee islaamaa taniin kafareettu mana isaa fidee kafarsiisu hangana madaqee jalaa deebisu. Waaqayyo lubbuu isaa amaaru jenna malee maal jenna. Baay'ee deebi'uun barbaade Muazilaa ibiraan baay'ee deebi'a. Deema anu chaarjara dhume jira anu bo anu walumaan bana anu dhume nagaan na jiraadho inti keessan inshallah. Ijoollee deebi'a baay'ee deebi'uun barbaade waasa sirreesseen baay'ee deebi'a gaayis tolee. Ayyee nagaatti jiraadha. Gara keenya kan namni mara kana follow godhe immoo amma sitti follow godhaa hundi keessanuu follow godhaa Muazii warra bira Muazii bira jirtu challenge qaba nama kuma nama qofa naafe hundi keessanuu follow godhaa jechuun barbaada namni nu argitan namni as illee jirtan namni follow godhe yoo jira